Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Iimoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtan hiriyoota xiyyaa baga gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin ni argattan jechuudha. Akkasumas ammoo warroonni afaan Amaariffaa barachuu barbaaddanis chaanaalii kanarratti ni argattan. Har'a maalidhaa kan isiniif qabadhee dhiyaadhe karaalee namoota ittiin nagaatti ittiin jennu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin akkamitti namootaan nagaa ta'aa, gulana wal agarraa, yeroo biraa wal agarraa akkasitti jettanii yoo addaan baatan nagaa akkamiin gaafattan, nagaatti akkamiin jettanii kan jedhu ilaalla jechuudha. Gara barumsa keenyaatti yaadeemnu tokkoffaa irratti maal kan jedhu argitu catch up with you later. Catch up with you later. Yeroo biroo yookaan gulantuu wal argina. Catch up with you later yoo jettanii amma nama tokkoon yeroo biroo wal agarra yookaan gulantuu wal agarra jettanii jechuudha. Karaalee amma asirratti kan laalaa jirru karaalee bakka goodbye ittiin jennu karaalee nagaatti ittiin jennu waan ta'eef wal agarra gulana wal agarras jettaniitoo namaan addaan ba'uu dandeessan. Catch up with you later. Later yoo jettan gulantuu jechuudha. Kan lammaffaarra jirtu sana ammoo maal jetti? Catch you later. Catch you later. Yeroo biroo wal agarra. Yeroo biroo wal agarra. Jechuudha. Akkasumas namootaan addaan yoo baatan ammoo waan biraa maal jechuu dandeessanii? Good day. Good day. Good day. Guyyaa gaarii jechuudha. Guyyaa gaarii yoo jechuu barbaadde amma maal jetta jechuudha? Good day. Have a good day jechuus ni dandeessaa. Guyyaa gaarii siif haa ta'u yoo jechuu barbaadde isatti dhufna rakkoo hin qabu. Amma immoo galgalarra fakkeenyaaf osoo nama gara galgalaa jechuu gara halkanii namaanuu addaan baatu immoo maal jettaanii? Good night. Good night. Good night. Halkan gaarii yookaan nagaan buli jechuudha. Have a good night. Nagaan buli jechuufis ni fayyadamta jechuudha. Good night. Halkan gaarii yookaan nagaan buli jechuufis ni fayyadamta jechuudha. Kan itti aanu immoo have a nice weekend. Have a nice weekend. Sanbata gaarii siif haa ta'u. Sanbattan weekend kan jedhaman amma guyyaa sanbata xiqqaaf sanbata guddaa sanniin jechuudha. Have a nice weekend. Sanbata gaarii siif haa ta'u. Ammallee amma kana namootaan yoo addaan baatan jechuudha kan fayyadamtan. Have a nice weekend. Sanbata gaarii siif haa ta'u. Sanbata gaarii siif haa ta'u. Inni biraa immoo have a nice day. Namoota baay'een amma kana fayyadamuu danda'anii have a nice day. Have a nice day. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Amma have kan jedhu kana siif haa ta'u jechuuf fayyadamna jechuudha. Have a nice day. Guyyaa gaarii siif haa ta'u jechuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo it was a pleasure seeing you. It was pleasure seeing you. Kun ammoo maal jechuudha? Si arguu kootiin gammadeen jira. It was a pleasure seeing you. Si arguu kootiin gammadeen ture. Amma asirratti jira kan jedhurra maal gootan jechuudha? Gammadeen ture. Amma yeroo addaan baatan it was a pleasure seeing you. Si arguu kootiin gammadeen ture jechuuf yoo barbaaddan jechuudha. Yoo addaan baatan. Inni biraa immoo it was a pleasure talking to you. Talking yoo jenne amma haasa'uudhaanti. Haasa'u. Seeing yoo jenne immoo arguudha. Kanaafuu it was a pleasure talking to you. Si waliin haasa'uu kootiin gammadeen ture. Gammadeen ture.
yookaan gammadeen jira. Amma addaan ba'aa jirtanii si waliin haasa'u kootiif gammadeen ture yookaan gammadeen jira. Addaan baanus kan jedhu agarsiisa jechuudha asirratti. Inni biraa immoo have a great day. Have a great day. Have a great day. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Have a great day jette jechuudha. Inni biraa immoo goodbye. Goodbye. Nagaa ta'i. Nagaatti. Goodbye. Namoonni baay'een amma kana beekan. Irra caalaa ni fayyadamu. Goodbye jedhanii. Nagaa ta'i jedhan jechuudha. Inni biraa immoo maal jedhaa? I am off. Yookaan ammoo I am off jechuu ni dandeenya jechuudha. Maal jechuudha? Deemuu kiyya. Deemuufaan yoo jechuu barbaaddan jechuudha. I am off jettan jechuudha. Deemuuf kaatanii amma I am off yoo jettan okay deemuu kiyya deemuunidha. Akka jechuuti jechuudha. Inni biraa immoo have a nice day. Have a nice day. Kana dura barannee turre natti fakkaata. Have a nice day yoo jettan guyyaa gaarii siif haa ta'u jettan jechuudha. Okay, inni biraa immoo I hope to see you soon. I hope to see you soon. I hope to see you soon. Yeroo dhiyootti akka wal agarru abdiin qaba. Yeroo dhiyootti akka wal agarru abdiin qaba. I hope to see you soon. Yeroo dhiyootti akka wal agarru abdiin qaba. Inni biraa immoo I'm looking forward to seeing you soon. Kunillee maal jechuudha? Yeroo dhiyootti akka wal agarru abdiin qaba. Nan eegaa jechuudha. Amma asirratti eegaa tan jira kan jedhu agarsiisa jechuudha. Lammaffaa irratti akka yeroo dhiyootti wal agarru eegaa tan jira sammuu kiyya keessa ni jira. Nan eegaa jechuudha. Inni biraa immoo peace out. Kana fayyadamuu ni dandeenya. Peace out yookaan ammoo peace ciao nagaatti jechuu barbaaddan jechuudha. Peace out, peace jechuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo see you. See you. Booddee wal agarra nagaatti yookaan nagaatti yoo jettan amma see you yoo jettan nagaatti jettan jechuudha. Akkasitti fudhadhaa jechuudha. Inni biraa immoo talk to you later. Talk to you later jechuu ni dandeessan jechuudha. Talk to you later. Booddee ni haasofna. Booddee ni haasofna jechuu barbaadan. Inni biraa immoo hin badin jechuu barbaadan. Yeroo baay'ee kuni wanta baratamedha. Stay in touch yookaan ammoo keep in touch yoo jettan hin badin jettan jechuudha. Okay, inni biraa immoo kan itti aanu take care. Nagaa ta'i of eegi. Nagaa ta'i of eegi jechuu barbaadan take care jechuu dandeessanii. Inni biraa immoo I am out. I am out deemuu kiyya. I am off akka duratti jenne I am off yookaan ammoo I am out jechuu ni dandeessa. Deemuufan nagaatti jechuu barbaadan I am out or I am off jechuu dandeessan jechuudha. Asirratti I am out deemuu kiyya deemuufan nagaatti jettan jechuudha. Okay, inni biraa immoo maalidha? Subscribe godhaa maatii ta'a kan jedhudha. Yaa viidiyoo yoo nan qopheessuun barreesse viidiyoos like godhaa jedha. Hin irraanfatina nagaataa baay'een isin jaaladha. Warroonni like hin godhin like godhaa eegalaa jechuudha. Xumura. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii jiddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii. Galatooma.